Akkam jirtu daawwattoota fi dhaggeeffattoota Oromiyaa Global Media Corporation kun qophii addaati. Qophii addaa keenya irraa ammoo wanta adda taasisu gamoo bulchiinsa magaalaa Adaamaa yookaan akkasuma gamoo waliigalaa as magaalaa Adaamaa kanatti kan eebbifame guyyaa har'aa sababeeffachuudhaan kanaan wal qabatee sagantaan kun maaltu akka jiruu fi akkasuma karaa biiroo carraa hojii uumuutiin wal qabatee maaltu achi keessatti akka ta'amaa jiru tokko lamaan kan simbiraan geenyu ta'a. Qophicha qopheessuun kan waliin turan Lisa Dabbabaa waliin tura hanga xumura qophii keenyatti waliin turan affeerraa keenya. Waajjirri carraa hojii fogummaa magaalaa Adaamaa bara dabre dargaggoota kuma gara 90 ta'aniif carraa hojii uume. Bara kanas karoora guddaa qaba. Karoora kana galmaan ga'uuf akka biiroo carraa hojii fogummaa magaalaatti carraa hojii uumuu ogummaan durfamu giddu galeessa godhatee kan hojjetudha. Carraa hojii ogummaan durfamu uumuu keessatti akka biiroo keenyatti nama ogummeessineetti carraa hojii akka argatu goonu. Namni ogummaa kun carraa yoo argate biyya jijjiiruu danda'a, ofii jijjiiruu danda'a jenneetti kan amannu. Kanaaf karoora leenjii bal'aa qabannee jirra. Humna leenjiif ni bal'aa hojiitti bobbaasuu jalqabnee jirra. Industirii bal'aadha bara kana magaalaa kana keessatti karoorfanne. Keessattuu industirii godhu irratti nama gara 18,000 ol bara kana carraa hojii socho'aa jirra. Nama galmeessinee jirra. Leenjii calqabnee jirra. Leenjii calqabne kanaanis maashinoota garaagaraa maashinii hojiin haala mijeessinee jirra. Karaa milkaa'aa ta'e magaalaa Adaamaa harkarraa gara maashinaatti malaan hojjechuurraa gara ogummaatti jijjiirree carraa hojii bal'aa uumna jenneeti kan sochoonu. Kana beekanii dargaggoonni magaalaa kana bal'inaan gara wurtuu carraa hojii uumuutti dhufanii galmaa'uudhaan calalamanii gara hojiitti akka dhufan waamicha dabarsuu barbaanna. Tole kuni oomisha enterpiraayizoonni carraa hojii uumuu fi ogummaa magaalaa Adaamaa jalatti gurmaa'an oomishanidha. Kun akkuma argitu faaya aadaa Oromooti. Kuni faaya aadaati. Isaan kun enterpiraayizootuma kennani kan oomishamani. Waldaan kun waldaa sooranii jedhama. Kan uffatu kanarraa jalqabee waan amma asitti agartu kan faaya aadaa kana isaantu oomishaa aadaa keenya guddisuu cinaatti carraa hojii guddaas uumaniiti kan tajaajilaa jiranii. Oomishaan kun gatiin isaa giddu galeessa. Meeqa wannaan kun? Gatiin isaa meeqa kun? 180. 180. Amma alatti 300 fa'aa gurgurama. Kanaafuu garaagarummaa qaba jechuudha. Garaagarummaa guddaa qaba. Inni kun nyaata zayitiiti. Talbaa fi nuugii qofarraa oomishama. Faayidaa guddaa irraa argachaa jirra. Gatii giddu galeessan oomishuu zayitiin kun baay'ee qulqulluu waan ta'eef uummata biratti baay'ee jaalatamee jira. Kanaaf baay'ee milkaa'adha. Zayit talbaa ofii oomishna, zayitii ofii oomishna, qulqullinni zayitii isaa kana fakkaata. Zayitiin kun nuugii qofarraa oomishama. Nuugii qofa kun amma. Nuugii qofa waan naannoo keenya irratti nuugiin kophaatti talbaan kophaatti oomishama. Lamaan isaatu gatii giddu galeessan gabaaf dhiyeessina. Magaalli keenya erga warshaan kun sochii jalqabe qaala'insi gatii zayitii sadarkaan isaa daanga'eetti jira. Waldaa Boosat jedhamu Adaamaa keessa jira. Industirii godoo naannoo teelee duubatti dhufee namni kamuu bitachuu danda'a. Banaadha. Soogiddi kun baay'ee qulqullina isaa irratti warri sadarkaa nyaataa murteessan Itoophiyaa beekamtii kennaniif jiru. Sartifikeettii beekamtii qabdi. Biyya keessattis biyya alaattis ekspoortis gochuu dandeechi. Qulqullummaan isaa baay'ee kan mirkanaa'e. Inni kunis industirii godoo kenna keessatti oomishama. Biyya keessa qofaa miti biyya alaafittis oomishuu barbaanna. Iddoo oomisha isaas babal'isuu barbaanna. Iddoo itti raabsinus babal'isuu barbaanna. Ishii jalattis waldaa tokko lamaan tokko ijaarree ishirraa fudhatanii gabaa keessa deemanii akka raabsan gochuuf yaadaa jira. Waan akkana babbareedu kan biyyuma keessatti oomishan reefillee itti aanaa pirezidaantiis baay'ee dinqisiifatan waan biyya keessatti oomishamu jechuu isaa kana. Guyyoo laaltu waan biyya alaatti dhufuun garaagarummaa tokko qabu. Gatiin isaa baay'ee tasgabbaadha. Akkam gatiin isaa? Bareeda. Garaagarummaan alaa fi keessaa jiru akkam? Kanatti irra gadi bu'aa? Kanatti irra gadi bu'aa gatiin isaa? Gabaa Sandee Maarkeetti jedhu uumnee fi guyyaa 3 ni gurguratu. Oomisha irratti baay'ee rakkoon hin jiru. Faayinaansi irratti garuu rakkoo qabna beekta liqii wal qabatee xiqqoo faayinaansiiwwan jiran liqii karaan isaan ittiin kennan karaa enterpiraayizoota keenya jajjabeessuu miti kollaateraalii barbaadu.
ijoollee kana immoo nuti ijoollee hojii hin qabne barumsa fixanii ta'an walitti guurree gurmeessinee hojiitti galchine kollaateraalii qabeenya dhaabbataan qaban amma reefu hojjechaa jiru warra akkasii kana liqii argachuu irratti rakkannaan ala oomisha irratti gabaa irratti baay'ee rakkoo hamaan qabu. Waldaan kun amma warshaa maashillii jirra argatee iddoo oomishaa gurgurtaa nu kenninee fi ibsaa galchinee fi hojii calqabeera. Hojiin isaanis kana fakkaata. Dhiyeessii irratti akkamii haala isaa ittiin Waldaan kun yaa dhiyeessii hojii erga calqaban yaa reef torbee sadi gaanii fedhiin gabaa jira. Dhiyeessiinis jira yaa rakkoon kaapitaalaa achitti kaasne asittis jira faayinaansi irratti. Kanarraa kana fi garuu nu guutuun hojii keessa galanii jiru. Amma yeroo tare hojii dhabaa turanii fuulli isaaniitti akkana hin jiru. Amma mooraalii qabu laal ijji isaaniitti yoo laaltu gara abbaa qabeenyatti ce'uudhaaf karaa waan calqaban fakkaatu. Meeroo yaa hojjettuu keenya turtee hojii gadhiistee carraa hojiitiin gurmooftee amma gara abbaa qabeenyatti ce'aa jirti. Warshaa akaakuu gara garaa oomishti yaa shaampoo oomishti, baaziliinii oomishti, urgaa gara garaa oomishti, qibaata gara garaa oomishti. Ammatti saamunaa gogaas oomishuudhaaf maashilliizii hojii dubbattee karaarra jirti xumuraa jirti. Enterpiraayizii keenya garuu isin kan gurmeessitanii kaatee gara kaapitaala gurmeessinee iddoo oomishaa gurgurtaa kenninee fi amma yaa ce'uudhaaf gara qarqaraatti deemaa jirti. Akkasimi. Ayyee jabaadha. Feestaala guuranii isuma kalaqa sammuu isaanii qofa fayyadamanii tiraazoo jaba kana hojjetu. Tiraazoon kun hin cabu. Jabinni isaa cimaadha. Baay'ee jabinni isaa tiraazoo idilee kamuu caala. Ijoolleen kun kalaqa sammuu isaaniitiin as kaga'anii shamarran xixiqqoolee kana umriin isaaniitti yoo ilaalte waan kalaqaaf ga'ees miti. Ammatti oomishni isaanii kun magaalaa keenya qulqulleessuu keessatti gahee olaanaa qaba. Shamarran kunis teekinooloojii kana teekinooloojiin odoo deeggaramee kalaqni isaanii kun yeroo gabaabaa keessatti gara abbaa qabeenyaatti gara interpireenaratti ce'uu danda'u. Isaan kanas qaamni dhimmi ilaalu hundi isaa cinaa isaanii dhaabatee akka jabeessu gochuuf sagantaa kanarratti akka dhiyaatan goone kabajamoo pirezidaantiinis baay'ee dinqisiifataniiti kan deemanii yaa'u kalaqni isaanii kun fiixa yoo ba'e magaala keenyaafis uummataafis isaaniifis bu'aa guddaa qaba. Feestaala waan isaan irraa oomishanidha. Kana feestaaluma kanarraa oomishu isaan bakka waan biraa homaa odoo hin fayyadamne feestaala kanaaf sammuu isaanii qofa fayyadamanii ibidda fayyadamanii tiraazoo kana oomishu tiraazoo kana tokkoffaa namni faayidaa akka itti oolu lammaffaa huuba magaalaa balleessu kana immoo sassaabee iddoo tokkotti akka fidu nus kalaqa isaanii kana gara warshaatti jijjiirree iddoo kenninee fi hojiitti isaan galchuu barbaanna. Kana qaamni biraatis deeggarsa akka godhu jechuu barbaanna. Oomisha aadaa faaya aadaa gara garaati. Inni kunis interpiraayizii kenna. Yaa akkuma interpiraayizii biraa gurmaa'anii hojii keessa jiru. Wanni isaan oomishan baay'ee qulqullina qaba, bareedina qaba. Uummanni keenya faaya isaatti akka fayyadamu dargaggoota kana akka jajjabeessu waan alaa dhufu irratti yeroo isaa fixuu dhiisee waan miidhagaa isaa kanatti akka fayyadamu dhaamsa koo dabarsuu barbaada. Industirii keenya keessatti oomishamudha interpiraayizoota inni kun innis kunis oomisha Adaamaatti asuma keessatti kan oomishamu. Hundi isaa kanuma keessatti oomishame kan iddoo biraatii dhufee miti. Kaalsiin kunis asuma warshaa kaalsii keessatti oomishama. Inni sunis kilaastara industirii godoo keessatti kan oomishamudha. Kilaastara gaarmantii jedhama inni kun. Inni muraasni boolee jira, inni kun gadaa lakkoofsa lama jira. Oomisha kana gatiin isaas qulqullinni isaas baay'ee amansiisaa waan ta'eef uummanni keenya oomisha kanatti akka fayyadamu dhaamsa koo dabarsuu barbaada. Namni yeroo ayyaanaa yeroo lidatii nu biratti dhufee dargaggoota kana jajjabeessee kalaqa kanatti akka fayyadamu dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Inni kunis kalaqa suuraa gooticha keenya artisti Haacaaluu Hundeessaa bifa kanaan miidhagsaniiti kan hojjetani. Kan artisti Alii Birraas asuma magaalaa Adaamaa industirii godoo keenya keessatti interpiraayizii himaatadha. Gogaa irratti kana kan hojjetu kun miidhaginaafis seenaafis baay'ee gaariidha waan ta'eef hawaasni keenya akka itti fayyadamu dhaamsa dabarsuu barbaada. Waldaa qurxummii 10 qabna. Isaan keessaa isaan kun isa tokkodha. Awaash irra jira, Wanjii irra jira. Interpiraayizoota kana
oomishni isaanii baay'ee qulqullina qaba. Amma paaktii ka ta'e manaaf fudhatanii deemuuf kan namatti tolu baay'ee cimaadha waan ta'eef intarpiraayizoota kanarraa oomisha bitachuudhaan uummanni magaalaa Adaamaa qurxummii daa'imman isaa nyaachisee niwutirishiiniin isaa sammuun isaa yaaduun isaa akka dabalu akka godhu waamicha dabarsuun barbaada. Warra nyaata loonii waan loonirraa argamu kana nyaataaf waan ta'u pirooses godhanii kun dhadhaadhaa asitti itittuun jira itittuu kana paaktii godhanii bifa kanaan dhiyeessu. Waldaan kunis waldaa keenya loonirratti hojjeta. Maqaan koo Misraa Badhaasoo jedhama. Kanin hojjedhu impoksii jedhama. Keemikaala irraa hojjetama. Kunniin akka itti argitu kunniin sa'aatiidha. Rakabootis ni dalayna. Kunoo akka itti argitan kan akka bareedaa bifa namni barbaaduun bifa diizaayinii abbaa ofii filateenis loogoonis warri hojjettoota mootummaa biiroo isaaniitti yoon hojjechiisuu kan barbaadan ta'e kunoo bifa kanaatiinis loogoodhaan ni dalayna. Ini sinar laaltan kun uffata aadaati. Uffata aadaa bifa miidhagaadhaan diizaayina haaraa dhaan isin hojjechuu dandeenya. Ammas immoo warroonni biyya alaa keessa deemtanii biyya keenya keessa hojiin hin jiru jettanii bahara yookaan immoo gammoojjii saharaa keessatti miidhamaa jirtan biyya keessan keessatti hojjettanii osoo jijjiiramtanii bifa kanaan aadaa keessanis guddiftanii isinis jijjiiramuu dandeetta waan ta'eef warroonni hojiin hin jiru jettanii jettan gara hojiitti galtanii akka hojjettan baay'ee dhaamsa dabarsuu barbaada. Ayyee guddaa galatooma maqaan kiyya Dibooraa Beellamaan jedhanii manni uffataa keenya mana uffata aadaa Sooran jedha. Akkuma argaa jirru kan nuti oomishnu uffata aadaa fi meeshaalee aadaa Oromooti. Fakkeenyaaf warreen kun gaafarraa hojjetamu waa gaanfaati. Akkuma naannootti itti fayyadaman naannootti aannan itti dhugamus hin jira. Akkasumas immoo gara lixaa kana irratti farsoos bishaanis kan itti dhugamudha. Akkasumas immoo calleewwan faaya babbareedaatu jira. Calleewwan gosa hedduu qabna kan kamiseen jira kan shawaan jira. Akkuma haala uffata diizaayinii uffatoota irratti kan uffata faana deeman qabannee jirra. Micciirraan harkaan hin jiru. Kana faana wal qabatee uffanni aadaa baay'ee babbareedoo fi duudhaa fi aadaa isaanii eeggatanii kan dhiiraaf kan shamarranii babbareedaatti kan hojjennutu jira. Fuuldura keenyas ayyaanota gurguddootu jira. Ayyaanni masqalaa hin jira. Ayyaanni irreechaa hin jira. Isaanitti akka dhuftanii nurraa fayyadamtanii qophii guddaa fi haamilee guddaadhaan sin eegaa jirra. Daawwattoota keenya turtiin hangammaatti taasifne waan danuudha. Turtii taasifne keessattis wantoota garaagaraa argineetii jirra. Meeshaalee faayaa aadaa agarree jirra. Kana qofa miti kalaqaalee waan garaagaraa agarreetii jirra. Kun immoo biiroo carraa hojii uumuu akkasuma magaalaa Adaamaatiin wal qabatee wantoonni asitti argine wanta guddaadha. Sababbiin immoo isaan asitti argamaniif guyyaa irraa eebba gamoo tajaajila waliigalaa yookaan biiroo bulchiinsa magaalaa Adaamaa sababeeffachuudhaan agarsiisaaf wanta ta'u kana qabatanii kan dhufanidha. Egaan daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Oromiyaa Global Media Corporation sagantaa keenyarraa waa guddaa akka barattanii abdii guutuu qabna.
qophiin keenya irraa kana fakkaata qophii birootiin deebinee hanga walitti nutti nagaatti nuuf tura.